Nando. Yo na nakara garan sinjai ko nande. Nakara wodami. Yo na nakara garan. Hote ala magota. Hote ala magota. Hote ala magota. Hote. Sapa malkaliti. Oi. Oi. Betai akalatika. Oi. Oi. Berado kita kenapa dan? Ilmunya bukan cara. Mana jastan dengan di sana. Saka kau bangana. Mati wan takkatate esi raj abe hinar ka video isin gadib tanada kinin sada fi irada battiyo mufi foni si mumuranya da yetemi wallahi wa billahi wa tallahi jartin tiyati simbatu firriqi nanniqati simba wallahi wa barakatuh kam jirtan jalatan to tamametu marti khaysan go salaman khayni khoni rab lafa ittenti sinago sinja arrawni nabidi hiddu wan nama gaddisiisati furmaate irra akka malee godaadaa jirani akka malee gartee miidhaa hamaarra gaggeessaa jiran sunirraa ka'ee ilmi namaa kun si wajji nyaatee si nyaata si wajji nyaatee waan ati taatu eega si baree booda tarkaanfii sirra fudhata garuu gochaan dilli kun maaf jawaadee irra gaggeeffama maaf miidhaan kun isaan falama obboleessa keessa kun obboleessa maali diina gurraacha akkanaati wajji dhalachuu mannaa allagyaa dhaquudhaa irra wal rabbiin gartee furmaateellee rabbi haa deessu jawaadeellee gartee hanga gartee manaa dhaqeetiin harkachuu hin dandeenye biizii dhagaa yeroo mara olii gaddeemu jira barbaachisiitiif jechuudha suniif obboleeyyan kiyya hedduu gartee jarri kun bakki isaan itti dhokatanii jiran daggalli isaanii hanga ammaatti beekamuu dandeenye qaama seeraatiin jala deemamee iddoo hunda iddoo shakkii irraa qabamuu fi iddoo gartee silaa isaan ni argaman jedhamu hundi gala deemuu jira bilbilaan illee harkachuu dadhabe inshaallah qaamaanis biratti argamee biraan dhaabbadda asumaan obboleessi jawaatee jabaadhu simalti jirra si wajji dhaabbanna inshaallah goda isaan seenan seennee furmaatee fi mudhaateetis inshaallah ni baafna akkanatti nattu kophaa jittaa siif hin seyin kophaa jitteef hin seyin siyalte Abdi, ekadu, Abdi. Dari ekadu mina khay. Abdi, Angkasa garau, setan garau. Us. Mina bedu. Akkasumatti amma viidiyoo ammaa irraa harkaa jettan kana Abdi Biizakkoon siyalte mucaa xiqqoo ilmoo daa'imaa fi furmaatee fuudhanii akka isaan godhaa jiran keessaa furmaatee dhalaa lamatti fidanii dubartii lama taan haadha ilmaaniiti haadha ilmaaniiti akkami boo haadhee bobbolla siyaa geessuuti haadha akkamiiti haadha ilmoo biyyaan tajaajilaa biyyaan tagattee roorroo qofaaf gattee roorroo namarratti oofu qofaaf dhaabbattu atta adabiyyoo hojii dhaabbattu sheexaana ibliisa saboo zakkoon akkam isin guggodhe Abdi aboo adabadhu taa'ii daandiin zakkoo kun sin baasu adabadhu taa'ii dhaabbadhu arragaa ilmaan kee kun hubattee wanni bira dhaqanii harka mootummaatii fi harka jawaadeedhaa jiran akkam ta'uu deessammaa ittiinaan odoo ganamaa yooniif jara sanbirraa baattee bakka isaan jiran himtee maatii kee keessa deebitee nagaan jiraachuu barbaadde yalte halliin qabdu kana san ta'uu baannaan hallayyaa qilee isaan itti lixan lixuudhaaf teessa daawwattootaa fi hordoftoota keenya waan kana faana buunee gochaa isaan gaggeessaa jiran kana dura dhaabbannee qaama gartee maafiyaa guruppii gartee kanatti jireenya namaa dhabamsiisuudhaaf deemtu sana jawaadeedhaa hojii dhaabbannee furmaatee yeroo gabaabduutti akkas baatu inshaallah ni godhu mee ilaali ilmaan kiyyarraa na baasaniitti ta ilmaan facaaftee deemte amma ijoolleen tun maal jettee mee viidiyoo kanarraa ugaa laattu ummaan teenya furmaateedha dhugumatti furmaateen sanyii namaati
Tagaafa rooroodha nama wajji dhaabbatu. Tarooroo nama wajji qolattu. Dubartii lafee qabduusi. Kabajaatu isin malee. Garuu kabajaa kana dhoorkuu fi gartee maatiin kun akka faca'u. Akka ilmaan gartee jawaadeedhaa hadiyyaa'u. Akka jawaadeen gartee addunyaa tanarraa dhabamu godhuudhaaf sharxatanii halkanii guyyaa jala dalagaa turan shira adda addaa irra yaadaa jiran ammallee ta'anii garuu kana amantii sirra dhaqqabaa jirra yoomiyyuu taanaan bira dhaabbannee roorroo tana irraa qolan yeroo gabaabduutti inshaallah. Wanti bitee iyyaa Ni amma video kana gua laltan. Tokko taa'eet kaameeraa kaasa. Kaan ammoo irraataa jechaanii wajji qaba. Dhalaa lamatti fidanii. Dhaluma lamaan sanii maan dhiibne boo ofirraa dhoorkan harka gatiitan harka irraa hirtanii. Isin dhalaa lamaan sanii miti dhiira isinuu wartee likkiidha isin gattiti. Jazbaalee yaatuuntu uummata dhamaayyuu gartee rabbiin imaanaa fi diinii fi gartee hayaa rabbi irraa fuudhe. Uummata gartee safuu fi aadaan qabu. Uummata gadi galoo. Uummata gartee shira yaadu malee wanni hin taane. Innaa gartee ilmoo xiqqoollee haadhaa wajji fuudhanii. Ammoo biitiitun seeraan bulti. Hawaasni Oromootis akkanatti taa'ee isin laalan seenaa. Gonni gartee isin seentan fuulduraa isinii fi siirii fi shirkii jettan san hundaanu qixxaasaa fi wala qarxasoo keessan hunda waliin gartee dakkala seenu teessan. Aboo yoo nuti hundeedhaan isin buqaasin yoo gartee goda isin jirtanii isin hin baasin aboo gartee hawaasa kana keessa walumaan jirra. Ilmoo namaa tasilaa gartee jireenya siidhaa gaggeeffattu. Tasilaa maatii jaarrattee maatii hojii jiraattee ilmaan barsiifattu. Si galte kana shira irra yaaddanii isinii fi gartee intaltii ani haadha ilmaanii akkasuma godhanii eebbisanis waliin jechuudha. Jireenya kana jiruu tanarraa isaan dhabamsiisuudhaaf gartee wanni kun hundi yaadamaa jira. Karoorfattanii itti lafaa haatan jechuudha. Hinaaffaa fi haasidummaa suntu gartee shira kana isin yaachisiisuu jira. Wanti siirii isin gootan kun amata meeqaan itti qophaa'u hojjettan jechuudha. Akka mucaa kanatti dhabamsiiftan. Garuu kanatti milkooytan ittis milkaa'uudhaaf isin teessan. Akkanatti isinii baddii isin seenaa. Si galte? Silaa akka dhiiraatti dhiira taatanii rijaala taatanii akkuma dhiiraan nama dura dhaabbattanii wal jaalatan. Ilmi namaa birraa isin dhorkaa bara. Guruppii jaarrattanii. Si galte? Silaa bar hojjeeftan akka haaliqaatiin rabbiin ammoo waaqaa wajji dhaabbata. Shiraa wajjin dhaabbatu. Ammallee gartee gareen shiraa ni cabxii mini cabxi. Tan ifaa fi bilisa baasaa. Ammoo nuti wanni dirqama nurratti ta'u yeroo gabaabduu keessatti ilmoo daa'ima isin fuutanii fi furmaateedhaas heeraanis qaama gartee seeraatiinis ta'e si galte hawaasni keenyaas wal qabatee gartee iddoo jiru gartee infoormeeshina kannaadhaa jira haa galatoomuu. Warri infoormeeshina kannaa jiran goda isin wakkallee seentanii gartee dur itti dhokattan hunda kaambiin teessan guddoon itti jigamuudhaaf teesse. Ammaas akka hawaasaattis isin jawaadii hojii dhaabbannee qaama seeraatii wajjin iddoo isin jirtanirraa funaannee isin guuruudhaaf ta'e bada saree takkaa gartee gubatteen argine gubaa tana gartee rabbiin addunyaa fi akhiratti isin gubuu ta'a. Uummata gartee maayijibii gartee faayidaan qabne bara. Akkasii obboleessanii jawaadee abshiraa hojii jirra. Arra gartee wanni gartee gochoota gartee tarkaanfiilee ati fudhatte irraa gartee na gammachiisi takka qaama seeraatii hojii deemuu kan ta'eetii fi
akkaataa barbaachisu tarkaanfii seeraa akka fudhatan godhuu. Suni maali? Ijoolluma sanuu yoon ijoolleen nu harka dhufte abbaan ilmaanii gartee ilmaan isaa barbaadaaf jecha ilmaan isaa baafachuuf jecha dhufee odeeffannoo ni kenna waan jettuuf. Kan ammoo qaamni seeraatis hubatee jechuudha. Hojii boonsaadha kun. Deebisi akkuma gartee qaama seeraatiin fuutetti tajaajilli gartee ati godhaafii jirtu yeroo dhayixee ilaalaa jiraachuun gartee dhugumatti namni gartee ilmoo fi jaalatu tanamaatis ni jaalata. Suniif kabajaa daa'imaan maltu kabajaa maatiin maltu kan ta'e ammallee wanni siidhaan obboleessa kiyya qaalii xiiqii keessan galii akka dukkanaa'e kanatti inafu ni ifa ni bari'aas abadan lubbuu rabbiin baafne abbaan fadhin baasu jedhu barsilaa addunyaan tun si diineettee sirra walii galte si diiguu hin dandeenye fadhii rabbiitiin malee yoo ammoo addunyaan tun si fayyannettee walii galtees yoo rabbiin fadhe malee si fayyaduu hin dandeenye. Suniif kun hundinuu ni dabra. Xiiqii keessan galii deebisi akka shaksiitti akka dhuunfaatti tarkaanfiillee ilmoon gartee maatiin tanteen harka jirti yooniif gartee maatii tanteetiif naate malee rakkoon takka irra geenyaan anis tarkaanfii ni fudhadha. Sanillee fudhatiin isin jira. Maaliif dhugaa miidhamte miidhama kee ni garra laalaa ta'e ni garra ibidda sirraa boboo ni garra roorroo daangaa dabatte sitirratti himtu ni garra. Ilaa hanga gartee maatii jalqaba jaartees gartee diiganii lammada intala si hojii dhaabbattee akka gootaaf falmattee yeroo hamtuu san keessa hojii dhaabbatte arra dhufanii isii tuquun utubaa manaa diiguudha. Utubaa jireenya kee diiguudha. Namni gartee isaa wajjin dhaabbatee rootoo qolachuu jiru akka hangabaatti furmaateedha. Furmaatee ammoo yooniif jalaa dhoowin yooniif gartee furmaatee jalaa maraajin yoo haa'u gartee akka malee goone inni ni cabayaniiti. Qaama ati laaftuun gartee gama ati laaftuun barbaadaniiti. Kanaaf atillee dhugatti dhiira dhugaatii nama jabaadha. Yeroo hedduu keessa dabartee injifannoodhaanis irraa aanaa as keessa ammallee wanni hafes hojii jirra. Injifannoo kee gartee ni galmeessita irraa aanta shirri yoomiyyuu milkaa'u. Suniif abbaan tarkaanfii fudhate abbaan shiree yaadu jettee yoomiyyuu daa'imman miidhamuu hin qaban maatiin miidhamuu hin qabdu akkasumas dubartiinis miidhamuu hin qabdu warri miidhamu warri itti gaafatamu seeraanis roga kamiyyuu warra gartee gochaa suukanneessaa gaggeessaa jiru warra si diiguudhaaf jireenya kee kana barbadeessuudhaaf addunyaa tanarraa lubbuun si dhabamsiisuuf ilmaan kee hadiyyeessanii siifi ilmaan keetis dhabamsiisuudhaaf akka gartee hormaanni tokko sirraa nafne godhuudhaaf wanni godhaa jirantu garee tanaaf itti gaafatama yoomiyyuu taanaan. Gochaa kana akka hawaasaatti dura dhaabbannee qolanna. Yeroo garagaraatti hawaasa kana keessa rakkooleen adda addaa dhalachaa jirti. Dhalachaa jirtu tana ammoo nutis faana buunee gurmuu akka isaan ijaaramne wal cinaa dhaabbannee ni qolanna ni qulqulleessinaas. Suniif obboleessa kiyya xiiqiidhaan gartee xiiqii keessa gartee tarkaanfii sin fakkaanne tasin madaalle hin fudhatin namni gartee guddaan daa'imaa fi namoota gartee shiraatii fi garee maafiyaa fi warra siirii fi jinniidhaan deemu gochisaadhaa wal hin qixxaatu isaaniif gadi hin deebiyyoomiyyuu. Kanaaf jabaadhu tarkaanfii inshaallah yeroo gabaabdutti nutillee gartee fageenyarrallee jiraannu qaamaanis wal gartee waan kana roga barbaachisuu hundaan si hojii dhaabbanne inni qolannaan siin jaa obboleessa kiyya akkasii jajjabaadhu dhiira dhugaateeti leencaasi irra aantaasi abadan abshiriin siin jaa. Jaartiin tiyya waa takka taatee abdi duraan dursee dhaabniin siidaa musii jaartii caalaadhaa kimiyaa والله وربي محمد هنجرات والله حسيدي سر النقيتين يبدا جراسك امسس غبيانيز وانت فاصل هادفتو تكافي تكش بلين كي قاليون وني المنما المديرا انا نجيسي ادجيسي سيغلد الى صدركا خنت بس روغو غتي دانغا دبت تالكني غجايدي بلد
nuti innaa gartee halkanii guyyaa hirriiba dhabee sosoo keessatti nutu argachuu dadhabne jechuudha. Maaliif isaas gaa namoota gartee garaatiitu beekee isa jala godhamee gareen maafiyaan tun bakka inni oolee bulu jala dalagaa jiru. Tarkaanfii biraa eege gartee amma furmaatee fuudhan booda tarkaanfii biraallee isarra fudhachuudhaaf. Gama tokkoon qaama kanarraa eegaa. Gama tokkoon gartee isaan san barbaadaa. Inumaa gartee hanga gartee namnummaan kun eenyu wajji jira shakkamu takka jechuudha. Shakkiin namni kun naa wajji jiramu isaanii wajji jira. Hangas takka sadarkaa gartee sadarkaa sanitti shakkii facaasan jechuudha. Maaliif yoo ta'e namni gartee har'a isaa kana godhu jiru kun warra wajji nyaata. Tokko obboleessa kiyya jira. Obboleessaa hojjaa. Ilmaan kana adeeran aboo si'a adeeru kiyya isa adeerummaa tamaa haasawutti obboleessa kiyya. Tammi ati barri ibliisa bar namaami gaafa nama taate dubbadhu haa. Abdiyoo bar maarreen taa'aa aboo saayiboo maaluma rabbi isin godhe uumuma akkamii isin saboo uumaa akkamii. Hoy ajaa'ibni nu qaban. Aboo ilmi namaa bar inaaffaa ilaa sadarkaa dilaa kanamoo maali qoy. Aboo nama kakeessanii kanaa hojii dhalachuu mannaa bineensa gaaraa galuu irra wajjaa. Duba aggaa kana taate mee jiruu tana eenyu wajji jiraatan? Akkamiin nama wajji jiraatan? Akkamiin nama wajji jiraatan? Eenyu amananii wajji jiraatan? Wallaahi nu dhibde dabaranaatu. Rabbiin nama hunda rabbiin gatte hamtuu namarraa haa qabu. Uummata kana ammoo obboleeyyan keenya isinillee bakka jirtanii gorsaas taanaan yaadaas taanaan nuuf barreessaadha. Waan godhuun barbaachisullee gartee nuuf barreessaa. Cinaa dhaabbadhaa yaadni keessan gorsi keessan koomentiilee isin barreessan hedduu takka nu fayyaddi. Tarkaanfiitti aanutti maal gochuuf barbaachisa? Tarkaanfiitti aanutti bifa kamiin irraa aanaa waan jiru irratti nutillee gartee suniif gartee gabbaanee dubbanna. Maaliif wanni kun waan teessisuu iddee gartee nu quuqu. Waan teessisuu iddee nu quuqu. Gabbaasanii akka godhan garsiisan sooshaal miidiyaa tun akkuma viidiyoo godhamaa. Mee akkamiin rafa namni kun akkamiin namarraa bari? Bariin hin jirtu. Baleeyyan akkasii obboleeyyan keenya. Inshaallah nutillee gartee waliin sosoona waliin tarkaanfanna cinaa dhaabbanna abshiraa rawdoo kana ni qolannaa isiniin ja'a hin teenye hanga dandeemutti gamaa gamanaas yaanee harkachuullee haadhamnu halkanii guyyaa gartee deemaa jirra. Nutillee odeeffannoolee guuraatuma jirra. Jawaadii qofa laaluu hin taane jarri kun haram akka jiran eessa akka bobbaa turan eessa duraan oolan saayibban isaanii eenyu kana hunda qorannoo godhaa jira. Taa'an jiru jechuun isin jaa maali? Sinteessiftu haa ibiddi obboleessa irra bu'ee kan nama gubaa sinteessisu. Suniif obboleeyyan keenya hanganumaan jechuu barbaade hanga gartee viidiyoo biraatiif wal garuutti nageen nu turaadha. Hedduu takka isin jaalanne isin kabajna. Galatoomaa horaa bulaa isin jaa. Abdii Nuuree Hidaayaa Ibliisa yookaan Bilqiisaa Kiraamee uummatee sanii beektanii miti? Uummatee hamsisan. Bilqiisaa sana. Uummatee hamti. No formaatedha. Eenyu Kimiyaa uummatee san kaasa duraanii fi